Tole baga nagaadhaan dhuftee maqaan kee jedhama isarraa dhuftee waaqayyo lafa kanatti maal siif godhe meerraa jedhaan saba waaqayyo dhufan. Maqaan koo Saaraa Abbabeen jedhama kan dhufee godina Wallagga Bahaa Gobbisayyoodha kan baradhumas Riiftiidha. Ani kaniin dhugaa bahu ji'a torbee sadanarraa namni waaqayyoo waan barreessitan dhimma keessan hundumaa barreessa tikkuutaa nun jedhanii turan torbee har'aa sanbata isaa zayitiitiin siniif kadhadhaa jedhanii sabooddee dhimmi na rakkisaa ture tokko aadaa koo bukkeen galagaru amma har'aatti haadha na deessistee abbaa na dhalchin beeku waggaa 21dhaa fi sabooddee sababii warra konan gaafadha garuu namni kana dhas jedhee furmaata natti himee jiru. Sabooddee mata duree tokkoffaa koosa turee barreeffadhee dhufee sanbata isaa zayitii dibataatiin waraqaan irratti barreeffadhee dhufees adda koos kadhannaa ittiin bu'anii naa kadhatanii sabooddee ayyaanaadhaaf nan galee ayyaanaadhaaf gaafan galu maqaan ani itti waamamaa ture eessuma keedhannan jedhame suni silkii masaan barbaadeen oksaatiin silkii isaa qabadhee gara as dhufee iddoo baradhutti gaafa dhufeetan nan bilbilee fi sabooddee gaafa bilbiluuf innis waan inni gooneen jiru xaxaan baay'ee tureera kan inni alaatiin arganneef waan baay'ee sakaalaa tureera sabooddee innis hin rifatee anis nan rifadhee obsuu hin dandeenye qo'anni maaliifan sitti waamamaatti maal godha anabbaa keedha jedhee anis amanuu hin dandeenye haati koos na dubbiste obbolootaan qabu obboleessan qabachaan ture isaanis na dubbisanii kanaaf iyyuu waaqayyo na godhe. Harka keessa walitti buusaa gooftaa isa kana godhuuf galata fidaa ammayyuu. Amma akkuma namni waaqayyoo waraqaa irratti barreeffattee dhufte sana irratti sii kadhatanii adda kee tuqanii sii kadhatanii waan barreeffattee dhufte sana hunduma isaatti formaata argattee warra barbaadaa turte sana hunduma ajjisu wal argiteetta jechuudha. Isaanis wal argeera isaanis torbee dhufu keessa dhufnee jekee ilaalla jedhanii akkasumattis immoo sagalee raajii gaafa dabarsan hundumaa waliigalaa uummataadha. Ji'a kana tonguutiin waan haaraan siniif taa'edhanii garuu ji'aan guunnee kan koo torbee lama gidduutti naaf deebi'e. Sabni waaqayyoo galateeffadhaa akka keessa walitti buusaati. Dhugaa baatiin kun ta'an immoo hiriyoonni wajjin barachaas tures jiru. Sabooddee gibbiin hammammaatti nu waamneedhaan yuunivarsiitii Dabra Birhaan ture. Towwaamiin amma kana jechuun ji'a shanaffaa keessa ga'anii waaqni kee waaqa keenyadha kan kadhannaa keessiif deebisee nuufis hin deebiseedhaani lamaan irraa gaafan as dhufu irra deebi'ee dhufee mata duree isaan maaf godhe barreessee dhufee isa booddee ani asitti kadhachiiseen galee garuu gaafa ani asitti galee bultii 3 booddeedha kan gibbiin isaa waame isaanis amma torbee dhufu deemu kanaafis waaqayyo naa galateeffadha. Ameen. Galateeffadhaa gooftaa. Meewwa ati waan hundumaa waan barreeffattee dhufte hundumaatti situ kallattiidha namni waaqayyoo si bira ga'anii sitti raajiin akkasumattiin waan ati barreeffattee dhufte irrattis namni waaqayyoo gaafa kadhatan hunduma isaatti formaata argatee firii ija isaatiis argiteetta mee saba akka kee as ta'aa jiraniif dhaamsa dhaamtu yoo qabaatte. Waaqayyoo waan hundumaa gochuus uumuus waan hundumaa ijaaruus hin danda'a. Uummanni waan hundumaa kan danda'u waaqayyoodha. Lapheen keenya isaa banaa taanaan isatti amannaan namni waaqayyoo jechi isaan dabarsa sagalee isaan dabarsan akka qoosaatti toontaane amannee yoo fudhanne waan haaraa toontaane waan dinqii addunyaa kana raasuyyuu gochuu hin danda'a waan ta'eedha. Amanaa fudhadhaa inni naaf ta'e isiniif ta'a inni na gargaare isinis hin gargaara waan ta'eedha. Dubbii sagalee waaqayyoo keessaatti ba'u amanaa fudhadhaa waan haaraanis isiniif ta'a. Gooftaan si eebbisu isa si gargaare gooftaa